Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna, Ameen. Nagaa fi araarri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Akka biyyoon nageessanii nagaa kootii galata Waaqayyoo. Har'ammoo akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti gorsa abboottan keenya mata duree mana qulqullummaa haaraa fi laphee haaraa jedhu. Bifa dubbisaatiin isinii dubbisaa. Waaqayyo icciitii hundumaa ifa nuu godhe akka nu gorsuu nu barsiisuu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Mata duree kana jalattis seenaa obboloota tokko argine kan ilaallu ta'a. Mana qulqullummaa haaraa fi laphee haaraa. Magaalaa Yerusaalem kan jiraatan obbolaawwan lamatu ture. Inni tokko bultii kan ijaarratee fi inni kan biraa ammoo qeerroodha. Lammanuu kan ittiin jiraatan lafa qonnaa tokko qabu jabaatanii waliin hojjechuun kan argatan oomisha wal qixa hiratu. Obboleessi inni tokko baay'ina midhaanii isaa argee kennaa isaatii fi Waaqayyoon galateeffatee obboleessi koo fuudhee jira, kanaaf midhaan ana caalaa isa barbaachisa, waan Waaqni koo naaf kenne irraan isaaf kenna jedhee jecha isaatii fi amanamee midhaanii qaburraa hammaaree galgala gootiraa obboleessa isaatti guuta ture. Kana gochuudhaan miira gammachuu guddaadhaan keessoo isaatti waan dhagahamee fi halkan itti aanutti wanta hojjetee irra deebi'ee hojjechuuf murteesse. Kunis caalaatti gammachuu akka itti dhagahamu kan godhe si'a ta'u irraa deddeebi'ee akka kana gochuusaa itti fufee utuma akkanaan jiru midhaan isaa dabalaa dhufe. Obboleessi isaa inni maatii qabus obboleessi koo akka koo hin fuune gara fuulduraattis wanta cimaatu isa eeggata, bultii ijaarrachuu qaba, ijoollee godhachuu qaba. Kanaaf animmoo callaan inni hamma argatu kun gahaa miti. Kanaafuu hamma ani callaa gara caalu yoon fudhadhu jedheen ture. Callaa gara caalu yoon fudhadhu jedheen tole naan hin jedhu. Callaa gara caalu fudhadhu yoon jedheen tole naan hin jedhu. Kanaaf dhoksaadhaan isa gargaaruun qaba jedhee yaade. Obboleessi isaa waan isaaf godhu kan hin barre obboleessi isaa inni bultii qabu kunis ganama bari'uu fi yeroo jedhu kahee gootoraa isaa keessaa midhaan fuudhee gara gootoraa obboleessa isaatti naqa ture. Halkan tokko inni tokko midhaan gootoraa isaa keessaa baasee gara gootoraa obboleessa isaatti yeroo geessu dukkana keessaa gaaddidduun tokko itti dhiyaachaa akka jiru arge. Yeroo itti dhiyaatu obboleessa isaa midhaan baatee deemutu itti argama. Lammanuu waan baatanii deeman gadi dhiisanii wal haammatanii walitti mormanii. Tokkoon isaanii fedhiin isaanii kan akka caalu amananii isa kaanii fi kennaa akka jiran hubatanii. Lammanuu jaalala garaa isaanii keessa jiruu fi Waaqayyoon galateeffatanii. Jaalalli isaaniis kan duraa caalaa ni cime. Waaqayyos isaan gidduutti argame. Jaalala isaanii kanas yaadannoo akka ta'uu fi lafa qonnaa isaanii irratti manni qulqullummaa akka ijaaramu waadaa galeefi. Mootichi Salamoon mana qulqullummaa guddicha Yerusaalem keessatti kan ijaarame lafa qonnaa obboloowwan lamman kana irratti jedhama. Yaa obboloota koo, mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti hirmaachuu barbaaddaa? Mana Gooftaa ijaaruu barbaaddaa? Yoos obboleessa keetiif jaalala dhiheessi. Manni qulqullummaa kan ijaaramu yoomuu jaalala irratti waan ta'eedhaafi. Obboleessi kee yoo si biraa badu callistee kan teessu, manni qulqullummaan miiliyoonaan lakkaa'amu gaafa diigamu, bultoo Waaqayyoo gaafa xuraa'u rakkoo maalii irra akka ta'e hubatteetta? Jaalalatu nu gidduu keenya dhibe. Kanaaf baduu fi miidhamuun obboleessa keenya nutti dhagahamuu dadhabe. Ilaali, isaaf jettee lubbuu kee yoo kennite Waaqayyoo waaqeffannaa kee, galata kee, kadhaa kee ni fudhata. Kunoo mootummaan Waaqayyoo gidduu keessan jira.
Macaafa Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 21 jechuun akkuma dubbate gidduu keenyatti jaalala yoo hin qabaanne akkamitti mootummaa Waaqayyoo dabarsinee yaanna? Akkamitti waa'ee mana qulqullummaa ishee gamoo fi dhiphanna? Dhugumaa hati kan yaadaa jirtuu fi waa'ee obboleessa isa badee fi yoo ta'e jaalala Waaqayyoo dhala namaaf qabu isa guddaa ta'e keessatti hirmaataa jirta. Dhumarratti loltoota samii kanneen afaan jaalala gammachuu fi galata hin dhabne dubbatan waliin walitti dhufeenyaan ni gammadda. Gooftaan ulfina isaa labsee mana isaa ijaaran hin argina. Bakka jaalalli obbolummaa dhugaan argamu hundattis ni ijaarama. Kanaaf mana qulqullummaa akka ijaaramu yoo barbaanne obboleessa kee jaalalaan fuula ifaan simadhu. Of qofaa hin jiraatin. Ofitti qofaanii hin saammatin. Ofii kee qofaaf hin saammatin. Yoo akkas hin taane mana qulqullummaa haaraa fi laphee haaraa hundeessuun hin danda'amuuti. Ameen. Galanni Waaqayyoof ulfaataa fannoosaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Mata duree waa'ee mana qulqullummaa fi laphee qulqulluu ijaaruu jedhu yookaan laphee haaraa jalatti kan ilaalle seenaan obboloota kanaa waan baay'ee nama barsiisuu fi barsiisonni yeroo mara fakkeenya godhanii kan nuu kaasanudha. Waaqayyo Gooftaan jaalala tokkummaa nuu kennuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Jaalalli hundee waan hundumaati. Bakka jaalalli jirus Waaqayyo gidduu jira. Gidduutti hin argama, hin eebbisa. Jireenyaaf seenaa mucaa hundumaasaa hin jijjiira. Jaalala waan dhabnee fi biyyi lafaa qorumsaa hedduu keessa jirti jechuudha. Waaqayyo Gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. Mata duree taanutti immoo karaa samii jedhu jalatti waliin ilaalla. Namni akkuma dhalateen ergamoonni lama ni ramadamuu fi inni tokko gara bitaanii inni kaan ammoo gara mirgaan adeemu. Ergamaan gara mirgaan kuni lubbuu keenyaa fi barumsa hedduu barsiisa. Fakkeenya ajajoota 10 Waaqayyo qofa waaqessi, haadhaa fi abbaa kee kabaji, hin hatin, maqaa Waaqayyoo akkasumaan hin waamini. Ajajoota wangeelaa 6 Maatiyos boqonnaa 20 Ifamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 35 irraa kan jiru kan beela'e nyaachisi, kan dheebote obaasi, kan dhukkubsate gaafadhu, kan hidhame gaafadhu, kan uffata hin qabne daara baasi, hin sagaagalin, tamboo hin haarsin, maallaqaa fi hin bitamin, kadhannaa taasisi, mana amantaa deemi, cubbuu yoo dalagde dafii gaabbii gali jedhee ergaa barsiisee booda dhagahee yoo hojiitti jijjiire galmee isaa irratti hojii isaa katabee qabata. Hanga guyyaan murtii ga'utti ergamaan inni karaa bitaa jiru bitaan jiru immoo garee ergamootaa darbatame keessaa kan jiru yoo ta'u wantoota badaa lubbuu keenya gorsa seerotaa 10 hin eegini, maaliif si dhorku, sagaagalii, ajjeesi, maaliif si tuqu, sobii, eenyutu si gaafata, gatii eenyutu si argata, akkuma ajajoota jahanii maaliif dalagda, akkuma ergamoota ajajoota 6 maaliif dalagda, maal si dhibee, beela'ee nyaatee dheebotee dhufee uffata dhabee qabaate ati hin dhabin malee maaltu si dhibee jechuudhaan nutti dubbata. Sagaagalii, machaahii, gammadii, lubbuu ofiifuu cubbamaadha, maali si hiika, gaabbii hin galin jedhee erga gidiraa kana itti himee booda yoo raawwate ni katabaa fi hanga guyyaa murtiitti qabatee eega. Yeroo gorsa ergamaa ifaa kan gara mirgaa dhageenye yeroo hundaa nu faana jiraata. Ergamaa dukkanaa immoo fageenya dhundhuma 30 nurraa fagaatee baqata. Gorsa ergamaa kamii dhageenya laata anii fi isinii? Ameen. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadhasaaf, ulfaataa fannoosaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Akkuma barsiisaa hundumaatti iyyuu yeroo marayyuu wanta gaarii kan nu gorsu ergamaa Waaqayyoo waliin jiraanne isa dubbii sagalee Waaqayyootti jiraanne gonfoo jireenya ishee bara baraa akka dhaallu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Wantootan bifa dubbisaatiin gorsa abboota keenya isinii dubbisee wajjin ilaalle kanarraa waan hedduu akka barannu
Abdii guddaan qaba. Waaqayyo gooftaan immoo iccitii dubbii isaa hundumaa ifa nuu godhee nu gorsuun nu barsiisuun nu geggeessuun fedhaaf jaalalaa Waaqayyo nuuf haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo eebbifamaa qabaadhaa. Arjummaan uumaa keenya Sillaasee hunduma keessaa wajjin hunduma keenya waliin haa ta'u. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan